Bari arguuf garaa nu bal'ise yaa waa irraanfachuuf 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 Afidaf utalcho yergodaf miliki Adde kutten baneef waayuudhaaf rasaasa Allaattiidhaaf kocho Qocaadhaaf dhagacha Kennaa maaltu dida jirra hunda baacha Kennaa maaltu dida jirra hunda baacha Jirra Kunuar alay jirra Kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse Raajii bara kanarraa jagaa erga buqqeen dhagaa cabse Mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadama Boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi Shiranii garaaf qalbii kiyyakatanii Akkan sirraa cituuf yaadanii Maal godhen an sirraa citaa Maal godhen an sirraa citaa Si fudhen gincii koolixaa Si fudhen gulli soolixaa Si fudhen dadar koolixaa Si fudhen shaallaa koolixaa Si fudhen shukuutee lixaa Si fudhen sabbataa lixaa Si fudhen awwadaa lixaa Shiranii isaan doorsisanii Akkan sirraa cituuf yaadanii Maal godhen an sirraa citaa Maal godhen an sirraa citaa Si fudhen ajjee koolixaa Si fudhen sarboo koolixaa Ulee horaa koon si lixaa Si fudhen naqqambee lixaa Si fudhen machaaraa lixaa Shashee koolixaa Si fudhen urar koolixaa Si fudhen bampich koolixaa Si fudhen nanjoo koolixaa Si fudhen hammayya lixaa Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaa waa irraanfachuuf 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 yaa waa irraanfachuuf
baay'inni rakkoodha furmaata mataansa harreen baadiddee taati harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa hammeennulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kun har'allee jirra kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana timse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii bakkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen wayii soolixa si fudheen gimmir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen sulultaalixa shiranii isaan doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa cuqqaalaa koolixa si fudheen gindoo koolixa dambi doolloo koonsi lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillemoo lixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin durseen namoota sagantaa kana hordofaa jirtaniin akkam jettu isiniin jedha nagaan koo bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Sagantaan kun akkuma ibsame sagantaa mirga namoomaati. Sagantaa mirga namoomaa keessatti waa'ee mirga namoomaa jalqabarraa kaasee kan tartiibaan ilaallu ta'a. Kana yoggaan jedhu jalqabuma waa'ee mirga namoomaa ABC of Human Rights kan jedhu jechaanii abaacaa mirga namoomaa yookiin immoo jalqabarraa kaanee kan barannu ta'a jechaadha. Kanaaf akka hordoftan gamanumaan isin affeera. Sagantaan kun kan isin darbu torbanitti al tokko guyyaa sanbata duraa ta'a yookiin immoo qidaamee ta'a. Guyyaa kana yoo fudhadhabdan illee marsariitii adda addaa irratti waan maxxanfamuuf yookiin immoo irra caalaayyuu liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa marsariitii waa'ee mirga namoomaa barnoota mirga namoomaa qaba. Achi dhaqxanii hordofuu akka dandeessanidha. Kanaaf gamanuma ammas irra deebiin isin affeera. Itoo gara sagantaa keenyaatti seeniin dura dhaabbata ONN'if galata guddaan galcha. Waa'ee sagantaa kana waa'ee mirga namoomaa qilleensarra oolchuu isaaniitiif
akkasumas immoo torbannitti al tokko akka dabarfachuu dandeenyu nu eeyyamuu isaaniif maqaa liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatiin galanni koo isaan haa ga'u jedha. Egaa asumarraa kaanee har'a akka seensaatti kan ilaallu mirgi namoomaa maal akka ta'edha. Achiin booda garuu haalli mirga namoomaa biyya gaanfa Afrikaa keessa maal akka fakkaatu irra caalayyuu immoo Itoophiyaa, Oromiyaa keessa maal akka jiru ilaaluu yaalla. Akka seensaatti jechaadha. Gara fuulduraattis taanaan yeroo sagantaa keenya tartiibaan waa'ee mirga namoomaa dookumantiilee addunyaa jiran irratti yeroo mari'annu bal'inaan yeroo mari'annu jechaanii jalqabarraa kaasee mirga namoomaa isaa eegalee akkamitti eegalee eessatti dhimma itti bahamee eessatti dhimma itti hin bahamne jennee yoggaa ilaallu akka fakkeenyaatti kan fudhachuuf yaallu akka fakkeenyaatti fudhachuuf kan yaallu dhiitaa mirga namoomaa gaanfa Afrikaa keessatti raawwatamaa turee fi ammas raawwatamaa jiru ta'a. Kanaaf barnoota guddaa akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Kana ilaaltanii namoonni yeroo qabdan barnoota kanattis immoo namoonni irra jirtan barnoota human rights irra jirtan jechaadha. Sadarkaa adda addaatti sadarkaa yuunivarsiitii ta'uu danda'a, koolleejii ta'uu danda'a yookiin immoo bakka hojii ta'uu danda'a. Yoo hordoftan sagantaa kana yoo faana buutan dhimma isinii baasa jedheen amana. Kanaaf akka itti haa ilaallu. Akka nu hordoftan yookiin immoo sagantaa kana faana baay'een keessan buutan abdii guddaan qaba. Har'a garuu akka seensaatti mirgi namoomaa maalidha kan jiru ilaalla. Achumaan immoo yeroo ammaa kana biyya Oromiyaa keessatti, biyya Itoophiyaa keessatti jechaadha. Oromiyaa Itoophiyaa keessatti dhiittaan mirga namoomaa maal akka fakkaatuu fi kanaan dura namoonni mirgi isaanii akka cabe hubatanii qabsoo mirga deeffachuuf gochaa jiran maalirra akka jiru irra caalaa yeroo ammaa kana maalirra akka ga'ee jiru ilaaluu yaalla akka seensaatti jechaadha. Har'aan booda garuu barnoota tartiibaan barachuu deemnu keessatti akka fakkeenyaatti fudhannee bal'inaan ilaalla. Kanaaf na hordofaa. Muuziqaa gabaabduu kana booda walitti deebinaa. Galatooma jedha walitti deebinu. Lama shaanqoo dhaleechisu farda baagadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite. Caaftuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. Daaleef gachanni keeti guyyaa biiti iddoo garaasi yaaddu sannaqiiti. Ittiin qoli gaalee kee yaabi daalee kee maqaa farii lammii kee. Raabaaf durii duula deemaa yaafoolle. Raabaaf durii duula deemaa yaafoolle. Abbaa duulaatu gaggeessaa yaajoolle. Abbaa duulaatu gaggeessaa yaajoolle. Haadha siikee goota muudaa yaafoolle. Haadha siikee goota muudaa yaafoolle. Malkaaf tulluu dura deemti yaajoolle. Malkaaf tulluu dura deemti yaajoolle. Hingatu gada dameera naara. Hinnaku ganda gurina naara. Hingannu gada dameera naara. Hinnaku ganda gurina naara. Siyaana naara nu naara. Rabirraa hora buuna yaafoolle. Rabirraa hora buuna yaafoolle. Yoo hammatees wajjin duuna yaajoolle. Yoo hammatees
eeggata daangaa. Daangaan cabnaan baroonneen koona dhiiga. Hingatu gada hinnaku ganda hingatu gada hinnaknu ganda lama shaanqoo dhaleechisu farda abbaa gadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite. Caaftuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. Daaleef gachanni keeti guyyaa biiti iddoo garaan si yaaddu sannaqiiti. Ittiin qolli gaalee kee yaabinaalee kee maqaa walii lambii kee. Kunis kun ergaa galmeessee gadaako. Eenyuun na dhaabaa nan beekaa karaako. Nabdatiini baraan gonfiteessa. Adaatu beekaa sirnaa fi bulchiinsa. Hingatu gada hinnaku ganda hingannu gada hinnaku ganda. Rabirraa hora buunaa yafoodhe yoo hammatees wajjin duunaa yajoolle. Olleef dabbaaleetu eeggata daangaa. Daangaan cabnaan baroonneen koona dhiiga. Hingatu gada hinnaku ganda hingannu gada hinnaku ganda. Studio. Egaa walitti deebinee irraa muuziqaa dhaggeeffattan kanatti akka gammaddan nan abdadha. Akkuma dura dubbadhetti akka seensaatti waa'ee mirga namoomaa maal akka ta'e haa ilaallu. Mirga namoomaa jechuun maal jechuudha? Mirga namoomaa jechuun maal jechuudha? Maaliif mirga namoomaa barachuu qabna? Erga waa'ee mirga namoomaa kana immoo difaayinii goone yookiin immoo ilaalle maal akka ta'e yeroo ammaa kana uummanni Oromoo abbaa mirga isaa deeffachuuf mirga sarbamee ture yookiin immoo mirga isaa dhiitamaa ture. Gara fuulduraatti mirgi isaa kan dhiitamne gochuuf maal gochaa akka jiru, qabsoo akkamii deemsisaa akka jiru, qabsoo deemsisan irratti immoo gufuuleen attamiitu dura dhaabbachaa akka turanii fi ammas dhaabbachaa akka jiran ilaallaa jechaadha. Walumaa galatti mirga namoomaa jechuun hiikaa mirga namoomaa jechuu kooti ilaaluu dandeessu. Kitaabolee adda addaa irraa barreeffama adda addaa irraa ilaallachuu dandeessu. Mirga namaa jechuun kabaja dhala namaa jechuudha. Kabaja jechuudha. Dignity. Nam tokko mirga kan qabu yookiin immoo mirgi namoomaa akka namaatti kan argate yeroo dhalate irraa kaaseetu jechaadha. Waa'ee namaa, waa'ee
waa'ee namaa yeroo dubbannu mirgi biraa hafuun qabu jechaadha. Nama waan taaneef mirga qabnaa jechaadha. Warri kaan mirga hin qaban jechuu miti. Nama qofaatu qabaa jechuu miti. Haa ta'u malee namni uumamaa yookiin uumamoota hunda caalaa yaaduu waan danda'uuf, hubachuu waan danda'uuf waa'ee mirga isaa jalqabuma irraa kaasee akka mirga qabu, akka mirgi uumamaan kennameefiif hubachuu danda'e jechaadha. Kanaafi har'a biyya adda addaa keessatti mirga namaa qofaatu mirgi namaaf qofaatu hin ta'ini bineensotaaf illee beelada adda addaaf mirgi isaanii yeroo itti eegamu an jiru. Kana jechuun maal jechaadha? Isaan eegfachuu hin danda'ani. Garuu namni mirga ofii qaburraa kaasee isaanis akka dhalootaan mirga qaban hubatee mirga isaanillee eegaa fi jira jechaadha. Kanaaf dhaabbileen adda addaa waa'ee mirga beeladaalee adda addaa irratti hojjetan ni jiru jechuudha. Kanaaf mirgi bal'inaan yoo ilaallu namuu hundi akka namaatti gurra, ija, harka, qaama hundaa akka waliin qabnutti namni kan jedhamu namni hundi ija lama qaba, gurra lama qaba, harka lama qaba, akkasumas mirga qabaa jechaadha. Kanaaf mirgi namarraa namaan laatamu mirgi uumamaan arganneerraa jechaadha. Mirgi qabnus kunis immoo bifni isaa adda adda osoo hin ta'in bifa tokkodha. Bifa tokkodha yeroo jedhu maal jechaadha? Waliin caaluu jechuudha. Nam tokko mirga guddaa qaba, nam tokko mirga xiqqaa qaba kan jedhamu hin jiru jechuudha. Mirgi keenya hundi wal qixadha. Kan hunda keenya wal qixadha. Kanaafi sooressi mirga guddaa hin qabu yookiin sooressan mirgaan sooromuu hin danda'u yookiin hiyyoomuu hin danda'u. Hiyyeessis immoo mirgi isaa mirga sooressaatiin gadi miti. Warri mootummaarra jiran yookiin immoo bulchaa jiranii sadarkaa adda addaatti jechaadha. Mirga caalmaa hin qabani, mirga caalaa ta'e hin qabani. Akka carraa ta'ee gaheen hojii isaanii bulchiinsa ta'e akkatti fudhatamuu qaba. Irra caalaayyuu namoonni taayitaarra jiran, namoonni taayitaarra jiran jechuun namoonni nama biraa bulchan akka bulchaatti jechaadha, akka hoogganaatti jechaadha. Kan achi taa'anii hojiin isaanii inni guddaanii mirga uummata bulchaa jiran sana kabachiisuudha. Inni tokkoffaan akka seeraatti jechaadha, akka seera addunyaatti jechaadha. Akka seera addunyaatti mirgi namaa cabuu hin qabu, hin amanamus. Maaliif mirgi wal qixaa qabna jechaadha. Mirgi keenya wal fakkaata jechaadha. Mirga hundumatu qaba. Mirgi adii fi mirgi nama gurraachaa fi nama adii tokko garaagarummaa hin qabu. Kanaafidha human rights is universal jedha faranjiin. Human rights is universal. Akka itti ilaaluu kan qabnu jechaadha. Human rights is universal yeroo jennu jechaadha. Namuu akka dhuunfaatti mirga qaba. Akka dhuunfaatti haa qabaannu malee mirgi nuti qabnu bakki inni itti wal gatu hin jiru jechuudha. Akkasitti haa ilaalu. Kanaaf mirgi namoomaa yookiin immoo namuu akka mirga qabu akkam yoom barame yoom hubatame. Maaliif waa'ee mirgaa yeroo ilaallu yeroo haasofnu akka harka keenyaatti yookiin immoo akka ija keenyaatti yookiin immoo akka gurra keenyaatti waan qabannee ilaallu yookiin waan agarru waan hin taaneef
namni mirga qabaachuun isaa akkamitti bira gahame inni jedhu gaaffii guddaadha jechaadha. Namoonni mirgi isaanii akka cabe yookiin immoo namoonni murtaa'an mirga namoota biraa irratti dhiibbaa akka godhaa jiran kan hubatame dhaloota gooftaa dura Yesuus dura jechaadha 539 kan beekame kun jechaadha. Yeroo sana Baabiloonii keessatti Baabiloon ni beektu masaraa warra Roomaanii kan ture jechaadha. Baabiloon yeroo har'aa kana biyya Iraaq keessatti Iraaq jedhamtu keessa waan jiru naannoo akka naannoo sanadha. Yeroo sana warra Roomaa kuni Roman Empire Baabiloonii keessatti namoota baay'ee namoota bifa adda addaa gurraacha adii ambiraas sanan jechaadha garboonfatanii hojii hojjechiisaa turanii. Hojii isaanii yeroo hojjechiisaa turan sanatti namoonni kunillee akka walitti hin dubbanne akka walitti hin haasofne irra caalaa namoonni akkuma dhalataniin gaaffiin guddaan fi inni duraan isaan dhiyeessanii namni eessaa dhufee kan jedhudha. Gaaffiin namni eessaa dhufee akkamitti namni uumame egaa yeroo Yesuus dura waan ta'eefi barmoonni bal'inaan hin turre jechaadha. Kanaaf namoonni yeroo sana bakka sanatti hojjechaa turanii amantaa adda addaa kan mataa isaanii kan isaanitti fakkaatu namni asirraan dhufe. Kanaaf kuni waan namni uume waan ta'eef kanatti amanuu qabna. Kana amanuu qabu namuu akka namaatti sammuu isaanii keessa kun deemaa ture jechaadha. Yeroo kana walitti haasa'u bulchiinsi Roomaan sun yookiin immoo garboonfataan ture suni yeroo sana namoonni akka isaan yaada wal jijjiirre irra caalaayyuu immoo waa'ee amantii akka wal barsiisne irratti qoqqobbii godhee ture jechaadha. Kanaaf isa booda naannoo Iraaqii yookiin immoo ulaa Iraaq kan taate Pershiyaa yeroo ammaa kana Iraan kan jedhamtu jechaadha. Achi mootummaan yookiin immoo mootichi Saarsa Gireet namni jedhamu waan kana waan hubachaa jiruu fi uummanni Baabiloon keessatti miidhamaa akka jiranii fi isaaniin bilisa baasuuf hojii isaa isa tokkoffaa godhatee jechaadha. Sagantaa isaa tokkoffaa godhatee jechaadha. Achi keessaa isaaniin baase isa jalqabaaf namni hundi bilisaan yaada isaa wal jiruu danda'a. Bilisaan amantii isaa wal barsiifachuu danda'a yookiin himachuu danda'a kan jedhu labsii jechaadha. Egaa kana irratti sirrii dhaabaa har'aa gara fuulduraatti garuu asirraa kaanee garamitti akka deemnu yookiin immoo jalqabarraa kaasee Baabiloon irraa ka'ee akkamitti waa'ee mirga namoomaa yaadni mirga namoomaa akkamitti akka biyya lafaa irra tamsa'e kan waliin ilaallu ta'a. Ammas muuziqaa gabaabduu kana booda walitti adeemnu. Badhaatu haadha seenaa agaazii si marse waraansiitti labse qeerroon jabaannee si eegna. Oromiyaa biyya badhaatu haadha seenaa agaazii si marse waraansiitti labse qeerroon jabaannee si eegna. Osoo hin du'in
awwaalanii kan qabnu maraa hunda saamanii nuti waan jirru maal jirraa jenna handhuuraa keenya muruudhaaf nurraa shororkeessotaa nun jettee tirreen harka rukutiif bitamtuu narreen nuti waan jirru maal jirraa jenna finfinnee humnaan fudhachuuf nurraa nuti waan jirru maal jirraa jenna biyya keenya humnaan fudhachuuf nurraa. Magaalaan jennu baadiyyaa dhaabbachuu qabna waardiyaa eeboof gaachana qabannee falmachuu qabna loolannee. Magaalaan jennu baadiyyaa dhaabbachuu qabna waardiyaa eeboof gaachana qabannee falmachuu qabna loolannee. Maaliidhaaf qicca ture Finfinnee dhagayya saba koon kijibne Finfinneen kan Oromoo Oromiyaadhaaf Oromoo dhabbaan biyyaa Oromiyaadhaaf Oromoo dhabbaan biyyaa abbaan 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 biyyaa. Biyya badhaatu haadha seenaa agaazii si marse waraansi itti labse qeerroon tokkummaan si eegna. Oromiyaa biyya badhaatu haadha seenaa agaazii si marse waraansi itti labse qeerroon tokkummaan si eegna. Osoo hin du'in nu awwaalanii kan qabnu maraa hunda saamanii nuti waan jirru maal jirraa jenna handhuuraa keenya muruudhaaf nurraa shororkeessotaa nun jettee tirreen harka rukutiif bitamtuu narreen nuti waan jirru maal jirraa jenna finfinnee humnaan fudhachuuf nurraa nuti waan jirru maal jirraa jenna oromiyaa humnaan fudhachuuf nurraa. Finfinnee atis dubbadhu tufaamuun atis yaaddu alagaan sitti roorrisaa si qircachuuf si bokkisaa. Finfinnee atis dubbadhu tufaamuun atis yaaddu alagaan sitti roorrisaa si qircachuuf si bokkisaa. Ekeraa lafa Oromoo itti marsee fudhata dhalataan inni biyyaan rakkata kan hidhamee kun biyyarraa baqata. Maalee duree maatee suree hunda barree agarree maalee duree maatee suree hunda barree agarree hunda barree hunda agarree hunda barree hunda agarree hunda barree barree bar hunda agarree hunda barree barree bar hunda agarree. Biyya badhaatu haadha seenaa agaazii si marse waraansi itti labse qeerroon tokkummaan si eegna. Oromiyaa biyya badhaatu haadha seenaa agaazii si marse waraansi itti labse qeerroon jabaannee si eegna. Osoo hin du'in nu awwaalanii kan qabnu maraa hunda saamanii nuti waan jirru maal jirraa jenna handhuuraa keenya muruudhaaf nurraa shororkeessotaa nun jettee tirreen harka rukutiif bitamtuu narreen nuti waan jirru maal jirraa jenna finfinnee humnaan fudhachuuf nurraa nuti waan jirru maal jirraa jenna biyya keenya humnaan fudhachuuf nurraa. Finfinnee ajiraachifnu abbummaa mirkaneeffannu yoo callisni Oromoota boru seenaan nu gaafata. Biyya keenya jiraachifnu abbummaa mirkaneeffannu yoo callisni Oromoota boru seenaan nu gaafata.
ekeraan lafa Oromoo itti marsee fudhata dhalataan inni biyyaan rakkata kuni dhame kan biyyarraa baqata maaleek duree maatee suree hunda barree agarree maaleek duree maatee suree hunda barree agarree hunda barree hunda agarree hunda barree barree bar hunda agarree